Simbooni bakka. Harree akkasiin ta'een ka bakka. Anna bakka jaaladhu harka dhiyyaatiitti galuutu baay'ee gammadee baay'ee bakka. Koo naagalee garuu ani koo ammas gara fuulduraas si jaalladhaa barmiti. Kanaafuu sirraa addan ba'u yoomiyyuu qaalii siif galeen jira. Ishee akkasiin boo'u lammummaa akka takkas boo'u. Gammachuu malee maama biraati. Koo yoo gammadde akkasiin boo'u ani koo na dabbaraa jira bar. Harree bakka ishiin boo'inam ka'e. Firami omina hiddaako kan lamaa kan malee beeno jalaalaan inumaa. Maganii horii wamararraa warri baraamiti dhibeen raayidhaa. Anileen sirratti haa ta'u imaanaa jaalala dhugaadhaa waayee akkana kan sun. Imaanaa goitaa imaana miinandii ilmi nama yoo jettee. Maali buna dhugne immoo kottu buna laasni. Haraaraan kee barku. Buna siraame. Arrar wayisiin nu guddo. Laatu si fidee dhufee bararra. Ati bakka hagara maali jabana guddaa kanatti. Kunoo kanaan si bakka. Mucaa jimmaa miti kanaafanii bar. Mucaa jimmaati bar. Jimma abbaa jifaar. Kanaafan jabanaaf ras fide. Hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf ani eegan anichoo jaaladde. Gammachuun takkaan harkiin argu jira. Qilleensa kana dhugaa rabbi namni nama jaalatu qabu maal jeekaan ibsuun qabu dura isirraa hin gaafi qabu dura. Hannichoo laal osoo waa takka nan dho'isinatti hordoftootas osoo waa takka nan dho'isin duratti wanta si dhageeme takka takkatti lafa naa kaa'ime waan si dhageemu jira. Animmaa bakka si argadheera waan ta'eef waan si argadheef baay'ee natti tolee jira. Duraan dursatti si gaafadhu waan jechuun jennee natti fakkaatee ture. Kanaafuu ibsina waan ati naan jettee waan na duuka taateef animmoo baay'ee gammadeen jira jechaadha. Sirriitti gammadeen jira waan si argadheef. Suuraa kee argeen gammada mul'atee na dura bada. Kanaafan bada duuba kee eessallee jiru kan akka kee. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hordoftoota kiyyaa qaqqaalee fi kabajamoo hordoftoota hannaati. Kanaan booddee hannaan ani hannaadha. Kanaafuu hordoftoota keenya naaf lama taanii jirra jechaadha. Lama taanii jirra. Lama taanii jirra. Nikaa qofaan nuuf nuti. Nikaa abbaa keetti dhaqee mana dhuftee abbaa kiyyatti. Abbaan kee wayii qottoo nana dhaaba. Sirran dhaabuun. Abbaan kiyya sirran dhaabu akka. Anu galeen itti hima bakka. Itti hima. Itti himin. Maadii maal rakkata? Itti himin. Nama akka keetii argataniitu. Itti himin lakkee. Waanan jaalladhe jarrisiin jaallatu waan ta'eef rakkoo qaban itti hima bakka galgala gala. Itti himin. Anumaa dhaqee itti himata. Abbaan kiyya narraa bu'ee. Wayin sidii isaan laffeetiin fideesii. Hayyish. Kan kee waan ta'eef waan sixootaa dhamti. Sixootaadhe sixootaa. Kanaafuu isa silaatti gaafa deebinu amma ishee irraanfatteetanti. Isheedha. Waa ishee. Ayyee bakka waa isheen kaasu ishee irraanfatteetta. Kanaafuu na wajjiniin taata. Waan ati na wajjiniin taateef dammoo baay'ee isaa gammadeen jira. Waan kan koo taateefis baay'ee gammadeen jira. Kanaafuu anaafati gara fuulduraatti waan baay'ee walirraa eeggannaa jechaadha. Haadha mana kooti. Anis kan koo anis kan kee. Haadha mana kiyyaa kan fuulduraa ammaaf amma jalqabne jaalala. Si fuudhee gaafa mana si galfadhe hamma hokkanaa maali gaafas? Jaalala jechuun dho'isaan qabdu qaanfiin qabdu jaalalti waan jaalalti taate nama jaalalti qabdee fi jaalala keessa jiru gaafadha. Walumaa galattuu ammoo namni jaalala hin beeknee fi jaalala keessa seenee hin beeknee fi waan jaalalti taate hin beeku maaliif wanta biraatti yaaduu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf karaa biraa yaadu mala. Warra koomantiitiin baanaa wayitii warra koomantii takka dhugaa rabbi dubbachuudhaaf miira jaalala keessa namni jiru ani chokom. Namni miira jaalala keessa jiru dhugaa rabbi jaalalti waa hundaa olitti mootiidha mataa isitti.
Akkasuma akkasii miti. Nandi sirriidha. Akkasi. Jaalatti mootiidha. Waa hundaa olitti dhugaa dubbachuudhaaf. Kana harkuu danda'u nama jaalalti qabdii fi wal jaalachuu jiru laayifii jaalaa keessa jiru. Jaalala isaa dhugaa san keessaa hin baana. Kanaafuu anaa fi hannichoon tiyyaa waan baay'ee wal jaalannuuf. Dhugaa rabbi saayiba turreen yeroo jalqabaa naafisii wal jaalanne jeetis yaanni yeroo jalqabaatis ani gizeetiin ture. Jaalata qabbaluuf inni bakka nadhageemee cinkadhee galee hirriibni kun na dhufuuti waan ati nagoote moo didee galeetiin jalaa. Bakka sossobee isinis baay'ee takka wallahi na qochaatee gaafsanii. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf baay'ee na qochaatee gaafsanii. Garuu haa ta'u galee hirriibna qabu didee taa'aa oolee taa'ee wayyaa rabbii waa'ee nanti anu waa beeka dhugaa rabbii akkasuma boo'icheetti na boochitee dhiyoo kan na boochisun halkanii fi guyyaa hirriiba na dhorkee gara gala irra bilbilii hojjaasee sanboota bakka jaal ifimaafuu qabami bakka lal haadam beekamne inni hiitee kutte guyyaa san haada jaalaa natti hiiteeti galgala hirriiba na dhorkite haa ta'u garuu hayyamamaatiif isinis waliif taanee ammaan tana amma hordoftoota kiyyaa gammachuu keessa jirraa kanaafuu anaa fi mangisti kiyyaa waliin nu hordoftanii nu faana jirattanii kana booddee anichoon tiyyaa halkanii fi guyyaa na ajjinatanii baata. Aadaan ba'u. Hidha malee atis na wajjin akkati adda baatuun barbaadu an baay'ee sin jaalladha atis akkana jaallattu amma ganaa laalla gaarii. Ayi gana laalla ilaan gammaan barree. Bareera garuu. Ani keessa jaalladhu maan. Aara na jaallatta ndee farree kiyyaa na jaallatta. Dhugaa rabbi dubbachuudha kan jechuudha. Wallaahi anna. Maaliree? Maali boy? Dawudee yaada bullummaan. Isa bin farri di maali? Mine kana yonki sugashide kai ka ulol kai farre kai ka malta ani chokkana wal jaalanne sin wallahi ishi baka amara kun gabu kana fuke yam mira jaala amma ko wana kasi gammachuudhaaf dhufne miti kana fakkaatu hin qabdu jecha akkasatti taatu fi amma arra dhufe moo waliin fataa jenne naani dhufe bar kai ka farri ishi kai dhugaatu fachuudhaaf wallahi ana kana si jaaladde onni hedduu nutti jirta wallahi ishi amma kai ol kayti waliin asukna arra kosto akkastu hin qabdu bar ishi akkastu hin qabdu bakka gammachuu keessa malee waan biraati miti ishi ni sirriidha kan kiyyo kabirasti bakkaati nan gammadee salumaa fi kai bakka kai kaol anis taa'ee si duuka boo ishi kai amma ko arrakkata akkas taatu hin taane jirra miti arramaaf akkas taatari nama akkas jaaladdu nama akkas na jaalatu hin harkadhu yaadeen beeku garuu baay'ee gammadee gammachuu keessa ishi bakka kanaafuu kai naannichoo bara fadheetii miti jedhaniis fadheetii miti gammachuumaatu na bochise beekaa dhiis ko akkas ta'uun qabdu kamaaf akkas taatare irra gammachuu malee maa biraati ko yoo gammadde akkasiin boosiyaan ko na dabbaraa jira bar farri bakka shin booyinam kai booyini bakka farri akkasiin ta'ini ka bakka nama akkas jaaladhu harkadhu jedhanii garuutu baay'ee gammadee baay'ee bakka ko naagalee garuu ani ko ammas gara fuulduraas si jaalladhaa barmiti kanaafuu sirraa addan ba'u yooniyyuu qaalii siif galee jira ishi akkasiin ba'u lammummaa akka takkas boosuun barbaadu.
Simboini, simboin bakam. Simboin. Bakam. Simboin shi. Ifama hordoftoota kiyya miira kiyyaan to'achuu dadhabee dhugaa dubbachuudhaaf miira kiyyaan to'achuu dadhabee ifama naa godhaa. Gammachuu keessa miira kiyya to'achuu dadhabee gaafa gammaddee nisni bochaa gaafa gaddiis gaafa rakkoo keessa nisni bochaa akkuma gaddi jiruus gammachuun jira. Garuu kun imimmaan gammachuuti malee imimmaan gaddaati miti. Ifama naa godhaadha. Annichi xiyyeeffannoo guyyaa gammachuu tolfee annichi guyyaa gammachuu kiyyaan waan biraa keessa galchinu. Haa rakkoon qabu garuu boosee xiqqoo nanaasistee bar. Innis gammachumaatu nu barbaachisa maaliif nama akka keetii kan na jaalatu ni argadha jee yaadne. Koo boon qabdu turteessu bakka naa galeem. Ifoo naa godhaa. Haa rakkoon qabu bakka. Hedduu si jaaladha. Anis hedduu si jaaladha. Annichi otoo. Garuu lammatan boo'ini kan. An kan keeti miti kanaafuu anaafati kanaan booda addan baanu boosiin qabdu. Hordoftoota kiyya wallaahi annichoo. Kolfi bakka si kirkidu. Bal'ina jiruudha takkaan argeen beekne kan hin argisiiste hin irraanfatamoo. Dirqiin na kolfisiisti yeroo akkaan fudhatee dirqiidhaan na kolfisiisti. Annicha tolu. Wayyii. Wayyii. Ifaa jira. Fura. Nasiyyatiya. Wayyii. Harreetiyya. I love you. Miitu. Mee hordoftoota ammaa jettaa ammaan tanaa ani miira biraa keessan jira narra hojii taanan yoo dubbaddoodha nagaa fayyaa gaafadhuti nageetti nudhaamti yoo sila fa nagaa fayyaa gaafanneetu waa'ee fayyaa gaafattee bakka irra deebitee gaafattee nageetti baay'ee waan barbaachisu bakka anumaa jalsadaatudha achi bakka fidi bakka aannan gaafadha maal gaafadha ati bu'aa jirta waan ta'eef bu'aatiin jira hordoftoota kanaafuu hordoftoota keenya amma naaffareeni walii wajjin jirra hedduu gammannee jirra inni immoo xiqqoo bu'aa malee bu'uu kana boodee kanaafuu ani hundumaa nan gammachiisa kana booddee bu'uunis hin jiru aaruunis hin jiru anaaffarree gammachuudhaan waliin taanee jirra jechaadha kanaafuu hordoftoota keenya hedduu sin jaallannaa nagaatti nageetti waan takka itti dhaammachuu qabdu warra sabskraayibii bakka warri sabskraayibii godhini sabskraayib godhaa sheer godhaa laayik godhaa shi ituun godhin akkan ilaalleela ija keessan jaamsa ija keessan jaamsitu isin jaalatti isin jaalannaa isin kabajnaa kanaaf hordoftoota keenya warri sabskraayibii godhini chaanala kana sabskraayib gootanii galgala tokkicha kanatti viidiyoo kana hundi keessanuu sheer gootanii waliin ga'uu qabdanii guyyaa jalqabaati naafeennichoo gufuu fi gubaata isii irraa qabu nuun jaadha saniifuu anichotiyya let's go sin jaalannaa farri bakka bye